Harka fuuni baga nagaan gara Dajuu Teekitti deebitanii har'a wanti waliin ilaalumoo marsaa kanarratti Laaraveelii jalqabarraa kaafne hanga dhumaa wantoota nu barbaachisu sooftiweerota seetaapota nu barbaachisan hundumaa akkasuma immoo dhumarratti immoo wanti ilaalu maalinni waa'ee addunyaan har'a Laaraveelii maal beekuu qaba. Maal arganna erga Laaraveelii baranne booda hojiiwwan rimuut joobii fi akkasuma direct dhaabbatoota biyya keenya keessa jiran Laaraveelii akkamitti access godhanii barbaadu wantoota jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Kanaaf hanga dhumaatti na faana tura. Warroonni YouTube channel Dajuu Teek subscribe goone immoo subscribe gochuun miseensa keenya ta'a isiniin jedha. Jalqaba irratti Laaraveeliin dokumenteeshinii baay'ee bareeda ta'e tokko qaba. Innis jalqabaa kaasee haga dhumaa hojii tokko nu hojjechiisuu kan danda'udha jechuudha. Kanaaf peejiin laaravel.com jedhu sarchi yoo goone isa kanarraa argachuu dandeenya jechuudha. Kunniin peejii Laaraveeliiti ittiin of ibsan walumaa galatti weebsaayitii isaanii jechuudha. Kanaa booda isa kanatti dhufnee yeroo tokko kilik goona dokumenteeshin kan jedhu. Steeppiin asii gadi eegalu hundi isaa odeeffannoo Laaraveelii sadarkaa inni irra jiruun kan nutti argisiisudha. Har'a Laaraveelii latest version kan jiru 12 qabxii X irra jira jechuun 12 qabxii Y irra jira jechuudha. Kanaaf as yoo ilaalle Laaraveelii kan jedhu bakka kana 12 irraa gahee jira jechuudha. Laaraveeliin history Laaraveelii hanga tokko haa dhufan mor konseptiin Laaraveelii keessa jiru. Laaraveeliin kan eegale bara 2011 jechuudha. Yeroo kanatti maaltu ture Laaraveeliin homaa ofirraa hin qabu. Komponentootas paakeejoota garaagaraas hin qabu. PHP kana namichi Laaraveelii eegale kun maal jedha histiriin isaa yoo ilaaltan baay'ee isaa waa'ee PHP hard koodii barreessaa ture. Akkasuma koodigineetarii fayyadamaa ture. Koodigineetariin kuni moor koodii baay'ee barreessina harkaan wantoota baay'ee isaa isa san simplify gochuuf gara Laaraveeliitti dhufee jechuudha. Kanaa booda namichi kun maal jedhama? Taylor jedhama. Taylor Web kan jedhamudha jechuudha. Isaatii erga inni gara na fidee bara 2011tti Laaraveelii kana release godhee jechuudha. Version 1. Version 2 irra darbame version 3 immoo bara 2013 release ta'ee bifuma kanaan akkasuma jecha amma Laaraveelii version 12 irra jirra jechuudha. Kun history Laaraveeliiti. History Laaraveelii immoo karaa barbaadan argachuu dandeessu. Laaraveelii history tajaajila gootan argachuu dandeessu. Maaliif Laaraveeliitti fayyadamuun bal'inaan nu barbaachisa? Tokkoffaa Laaraveelii yeroo fayyadamnu addunyaan kun kompleksitii keessaa ba'aa jira. Haala salphaa ta'een akka fayyadamnuuf kan nu gargaarudha. PHP developmentii keessatti yoo seetaapota jiran fireemworkoota PHP jiran keessaa inni jabaa fi inni hangafti Laaraveeliidha. Har'atti liidingiidha jechuudha. PHP fireemworkoota jiran keessaa hundumaa caalee kan argamaa jiru Laaraveeliidha. Maaliif? Tokkoffaan diivelooppariin waa'ee koodii yookaan loojikii isaa malee dhimma biraa keessa galu jechuudha. Raawutingii ofii fixaa, konfigureeshinii ofii fixaa, akkasuma immoo authorizationii fi authenticationii keenya kanas waanuma xiqqaa hojjennaa kaawwan ofii isaatii paakeejiin isaa guutuu qabatee kan dhufudha jechuudha. Erga history Laaraveelii hagana dubbannee booda immoo keessa buunee waa'ee Laaraveelii hanga tokko konseptoota wantoota nu barbaachisan pre-requirementiin Laaraveelii itti fayyadamuuf nu barbaachisu maali jedhu haalaan Laaraveelii itti fayyadamuudhaaf wanti nu barbaachisu seetaappoonni nu barbaachisan waa sadiitu nu barbaachisa. Tokko jalqaba irratti seetaappiin nuti fe'uu qabnu maalinni zaampii yookaan waampii keessaa lookaal sarvarii fe'uu qabna. Sadaffaa irratti immoo kompoozarii fe'uu qabna lammaffaa irratti jechuudha. Kompoozarii jechuun PHP paakeejii maneejarii jechuudha. Isa sadaffaa irratti immoo koodii editarii fe'uu qabna jechuudha. Kompiitarri keenya kana sadan qabaannan we are work with Laravel jechuudha. Laravel irratti hojjechuu dandeenya. Kanaaf jalqaba duraa gara seetaappota keenyatti haa dabarru. Seetaappii keenya jalqabaa dhufnee Googilaa jedhanii Googil jennee sarchaa goonuu. Erga Googilii sarchi goonee booda dursa maal daawunlood gochuu qabna? Zaampii daawunlood goona. Zaamp kan jedhu sarchi gootu Apache Friends irraa isuma jalqabarra jiru kan yeroo tokko kilik gootu sanaan booda daawunlood kan jedhu ishee kanatti buutu daawunlood gootu jechuudha. Daawunlood kan jedhu warri Zaampii warri Windoo fayyadamtan isa kanatti buutu, warri immoo Maakii fayyadamtan isa kanatti buutu, warri Ubuntu fayyadamaa jirtan immoo Ubuntu kanatti buutu jechuudha. Isa kana Linux kan jedhu kan kilik gootu sanaan booda seetaappichaa install godhamu jechuudha. Install gochuun baay'ee salphaadha. Nextumaan kan xumurruudha jechuudha. Erga isa install goonee booda immoo kan nuti fe'uu qabnu kompoozaridha. Kompoozer jechuun maal jechuudha? Kompoozer jechuun paakeejii maneejarii.
PHP package manager version PHP keenya kan ittiin manage goonu. Inni kun maal jedha sanaa booda isa kan yeroo tokko kilik goona. Ishuma liinkii jalqaba irratti argannu san kilik goona. Kanaa booda versioniin latestiin isaa 2.8 irra jira. Get started or download gochuu dandeenya. Download kan jedhutti buuna. Sanaan booda composeriin keenya download ta'a. Moo erga download goonee booda next kan jedhumaan download goona. Ishee kana gaafa kilik godhu download jedha. Kanaa booda download goonee moo seetappiin isaa fe'uun baay'ee salphaadha. Environmentii PC restart gochuu barbaada. Erga download ta'e booda PC keenya restart goonee next jennee feenee booda PC keenya restart goonaa jechuudha. Isaan kanneen erga feenee booda immoo kan nuuf maalinni isa tokko immoo kan fe'uu qabnu maalidha? VS Codeidha. As dhufnee Google'aa jedhamas VS Code. VS Code editorii barbaachisaa jechuudha. Microsoft'ti VS Code editoriin kan Microsoft'ti. Or isa kan download goona Visual Studio Code editoriidha. Dhaabbanni isa hundeesse immoo Microsoft'dha jechuudha. Firiidha. Code editoriidha. Firiidha. Sanaa booda download goona. Download gochuuf ishuma download jettu tan batanii tan yeroo tokko click goona. Sanaan booda next man xumurraa jechuudha. Amma waan addaan jiru code editoriidha. Inni code edit gochuuf kan nu gargaaru. Sanaa booda warroota kanneen keessaa kan Windows qabdan Windows'tti buutuu, kan Mac immoo Mac'tti buutuu, kan Ubuntu ta'e immoo Debian yoo qabaattan Debian click gootu. Sanaa booda install gochuu immoo baay'ee salphaa. Next man kan install goonudha jechuudha. Kun seetaappota nu barbaachisan. Erga isaan feenee kaanii booda kan nuti hojjennu immoo maalinni gara CMD keenya terminaalii keenyatti adeema. Isaan kan haa cufuuti. Warroota kanneen haa cufu. Warroonni gaafii qabaattan comment irratti naa barreessuun dagatina. Akkasuma immoo siistema hojjetamuu barbaadus siiriyeesii barbaadan naaf barreessa. Goona asitti dhufnee CMD sarchaa godhu CMD commandii jechuudha. Isa kan run goona. Erga isa bannee booda eessa dhufnee bakka tokko dhufnee composer jedhee filtaa godhu qabaachuu koo check goona. Gaafa composerii qabaanne list ni godha hundasaa export gochuu qabna. Environment variable keenya irratti export goona. Moo gaafa default manuutti feenu export nuuf godha. Isa kana argina jechuudha. Composer jennee yoo immoo composerii keenya version ilaaluu barbaanne composer -v jennaani sanaan booda versionii composerii keenyaan argisiisaa jechuudha. Yoo ilaaltanam composeriin koo 2.8 irra jira jechuudha. Composer versionii yoo ilaaltan kana nutti argisiisaa. Sanaa booda isa kana erga finnee booda immoo VS Code qabaachuu keessanis VS Code jettanii asirra ilaaltu. Sanaan booda install yoo ta'ee jiraate install siniin jedha. Erga isa finnee booda wanti immoo baay'ee isaa serious taanee irratti hojjennu tokko Zampidha. Zampiin local serveriidha. Servera keenya local itti fayyadamnudha. Inni kun erga feenee booda interfeesii kanaan nu dhufa. Interfeesii kana irratti maal goona? Next start. Kanaa booda erga start goosifnee booda garam deemna? Gara Laravel fe'uutti deemnaa jechuudha. Laravel yeroo feenu maal jennaan? Foldera desktop irratti foldera tokko create goona. Desktop keenya ni bananna. Computer keenya erga bannee more as dhufnee faayila tokko create godhu. New file akka barbaadanitti create gochuu dandeessu. New file jennee isa kanarratti desktop irratti Laravel jedhamu tutorial jechuu kooti. Laravel dura foldera waan hin qabuu fi tutorialaa jedhamu. Sanaa booda enter jennaani erga isa bannee booda Laravel tutorialii keenya erga kaafnee maal goona? Isa kan as dhufee CMD jedha. CMD kuma yerootti guutuu isaa irratti terminaalii kanaa kaasaa CLS jechuun clear jechuudha. CLS jechuun clear jechuudha. Kanaa booda maal jennee barreessinaa? Composer jenna. Package manager create. Isa kana yeroo baay'ee viidiyoo koota irra deddeebi'eera. Amma serious kan ta'ee fi konseptii Laravelin 12 of keessaa qabu laaluuf deemaa jirra jechuudha. Create project Laravel jennee maqaa projektii keenya kenninaa fi Lara Appaa jedhu. Laravel appii siistema Laravel keessatti konseptii guutuu qabu laalaa deemnaa jechuudha. Erga isa yeroo kana installation process irra jira. Install gochuuf bifa inni dursa maal hojjeta? Laravelin
GitHub repository qabu. GitHub repository sanarra deemnaa jechuudha. Yeroo kan GitHub repository fakkeenyaaf Laravel hub jennee sarchaa goone Laravel GitHub kana qaba ofiisaatti. More GitHub kanarraa deemee access godhee nu deebi'a jechuudha. Yoo ilaaltan Laravelin GitHub kana paakeejii kana daawunlood godha. Yeroo amma nuti as dhufnu kan akka Git clone-itti eessa naqa jedha. Yoo ilaaltan asirraa eessa deemee deebi'a. Laravelin kun paakeejii kana guutuusaa Laravel/Laravel yoo jennu eessa jechuu keenya yoo ilaaltan Laravel/Laravel kan jedhu fooldara kana keessa seenaa jirra jechuudha. Isa kanatti himna. Sanaan booda paakeejicha guutuusaa install goona. Yookaan akkas gochuus dandeenya. Warri koomandii kana fayyadamne as dhufnee koomitii meeqa qaba yoo ilaaltan koomitii 7,114 qaba jechuudha. Yoo histirii isaa ilaaltan moora sirraa argachaa deemuu dandeessu. Kontiribiyuutarii kana qaba lakkoofsa kana namoota kontiribiyuut godhan asirratti jechuudha. Laravelin moorzaan nama dhibboota lakkaa'amantu kontiribiyuut godhaa jira jechuudha. Asirratti kontiribiyuutii koomitii yoo ilaaltan kanneen argachuu dandeessu. Moor kiloon gochuu yoo barbaadan immoo haaluma salphaa ta'een as dhuftanii raayit kilik asumatti kilik gootu sanaan booda kiloon gootanii Laravelicha guutuusaa argachuu dandeessu. Moor yoo ilaaltan paakeejichi isaa baay'ee guddaa ta'uusaa maaliin hubattu istaarii qofaa 82,000 istaarii. Zan wantoonni inni fayyadamu contributing PHP percentii 38 bileedii percentii 61.2 kana fayyadamaa jira jechuudha. Nama 680 oltu contribute godhaa jira. Riliizii 197 riliiz godhanii jiru jechuudha. Moor kana laaluu dandeessu isa kanneen jechuudha. GitHub kanarraa kiloon gooniitti fayyadamaa deemna paakeejoota jiran guutuusaa. Kanaaf wantoota baay'eesaa yoo ilaaltan Laravelin nuti kompoozariidhaan daawunlood goon iddoo kana dhufaa jirra jechuudha. Iddoo kanarraa daawunlood gochaa deemna jechuudha. Yoo ilaaltan amma paakeejoota jiran hundasaa iddoo kana dhufee daawunlood gochaa deemna. Kanaaf amma paakeejii 19 keessaa 17 daawunlood godheera. Bifuma kanaan kan barbaanne hundasaa daawunlood nu godha. Moor wantoota nu barbaachisan dokumentii guutuusaa Laravelin maal akka fakkaatu kan jedhu kan argachuu waan asirratti haasofnu kan hundasaa IT Codroom irraa argachuu dandeessu. IT Codroom.com kan jedhu kana yoo seentan waan ammaa sa'aa jiru kan haala salphaa ta'een laayitumeet waan ta'eef waan beekuu qabnu qofa asirra wanti kaa'ame jira. Isaan kan seentanii weebsaayitii kanarraa barumsa qulqulluusaa argachaa deemuu dandeessu jechuudha. Yoo gaafii qabaattan immoo koomentiin barreessuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo Telegram chaanelii keenyattis dabalamaan dagatinaa. Laravel Wheel Full Stack Development kan jedhu seentanii argachuu dandeessu jechuudha. Isas viidiyoo kana description irraa argachuu dandeessu. Kanaa booda paakeejoota barbaachisan erginni daawunlood godhee booda foolder istiraakcharoota Laravel keessa jiran akkamitti immoo gara fooldara sanii seennee paakeejiiwwan nu barbaachisan kan arganna kan jedhu laalaa deemna. Hanga inni fixutti immoo yeroo muraasaaf paakeejoota barbaachisu hundasaa daawunlood godhee amma maagireetis godhee xumureera. Gara koodii fi foolder istiraakchariitti adeemu. Zan CD jennee wantoota nu barbaachisu hundasaa fe'eera. Kanaa booda maal goona CD jennee gara piroojeektii keenya biraatti kireet goonetti barraa Laravel sanaa booda iddootiin jedhaanii kooddoota ergan jedhee booda koodii keenya VS koodii diitariidhaan nu banaa jechuudha. Sanaa booda riil piraaktiisiiwwan wantoota nu barbaachisan tokkoon isaasitti irratti hojjeta. Ergaa koodii diitarii keenya bannee booda isa kan arganna. Inni kun kan ofirraa qabu jalqaba irratti maalinni foolder istiraakchariin isaa jalqaba duraa Laravel jedha. Laravel jechuun maqaa piroojeektii keenyaa yookaan maqaa foolder neemii keenyaa jechuudha. Sanaa booda app kan jettu jira. App jechuun root daayirektarii piroojeektii keenya hundee piroojeektii keenyaatti. Piroojeektiin keenya bizinas loojikiiwwan waan barbaannu hunda achi keessatti hojjenna. Fakkeenyaaf kontiroolarii of keessaa qaba, moodeliin achi keessa jira, miidilweeriin achi keessa jira. Tootaal konseptii guutuun aappii kana keessatti walitti qabamee jira jechuudha. Gaafa aappii kana addaan deemu HTTP jedha. HTTP kana keessa maal jira? Kontiroolarii fi amma kontiroolarii jira. Gaafa miidilweerii kireet godhu miidilweeriin as keessa galaa jechuudha. Miidilweerii jechuun eventas
Akkasuma wantoonni garaagaraa iddoo kanatti kireetti adiin kontiroolarii HTTP kana keessa jechuudha. Aappii keessa galu moodeelii provaayidars. Bootstrap jechuun istaartaappii piroojeektii keenyaa kan ittiin kaafnu bootstrap kan jedhu kana keessatti kaachee fi aappiitu jira. Isaan kan konfigar gochaa deemnaa jechuudha. Ittaansee config.php kan jedhu jira. Configuration house of configuration jechuudha. Configured kan ittiin goonu daataabeezii kana keessa waa sadiitu jira. Tokko maagireeshinii faaktarii maagireeshiniif siidariistu jira. Faaktarii jechuun feek daataa yeroo kireet goonudha. Maagireeshin jechuun daataabeezii keenyaa fi skeemaa keenya bakka itti kaawwannu jechuudha. Siid jechuun immoo daataa keenya gara keessatti kan ittiin galchinu siid jechuudha. Siid daataa goonee kan ittiin galchinu. Paablikii yoo jennu immoo paablikii akkuma maqaasaa paablik accessible folder jechuudha. Foldaroota ala bahan paablikii warra ta'an fakkeenyaaf heederoota jiran. Faayivaayin ayikoniiwwan jiran kunniin hundi isaanii as keessa guuraa jechuudha as keessatti galchan. Riisoorsiin immoo view tempileetii keenya bileed tempileetii keenya kan kontirool ittiin goonu asirraa argannaa jechuudha. Riisoorsii kana keessaa argan. Akkasuma immoo raawutiin immoo karaa piroojeektiin keenya ittiin deemu jechuudha. Eessa akka dhaqee aksesii kan ittiin argannu karaa kamiin akka ta'e kan ittiin ibsinudha jechuudha raawutii jechuun. Inni itti aanee jiru istooreejiidha. Istooreejiin stoor gochuuf faayilota keenya upload yeroo goonu wantoota garaagaraa hundumaa waa'ee faayil kan wal qabatu as keessa keenyaa jechuudha. Teestiif vendariin faayilota birooti. Moor wanti irraaf beekuun dirqama ta'u maalinni doot invi jechuun konfigureeshinii bakka itti hojjennudha. Doot invi jennee yoo keenye maalinni envaaroomentii vaarabilii keenya kan irra kaawwannu gaafan ishee banuu moor isa kan ofirraa qaba. Gaafas dhufnu aappineem jechuun maqaa piroojeektii keenya. Keenyaaf amma maal jenne Laaraa jennee Laaraa jedheen asitti barreessaa maqaa piroojeektii keenyaa ta'a jechuudha. Inni kun lookaalirra envaaroomentiin amma nuti irra jiru lookaalidha. Gaafa diviloopimentii ta'u diviloopimentii jennee guunnaa moor kun diifoolt konfigureeshinii isaati jechuudha. Waa'ee kanaa bira dhufin dura maal hojjennaa amma gara koodii keenya siisteema keenya irra gochuutti deemu. Terminaal kan jedhu bira dhufnaa sanaan booda niiw terminaal kan jedhu bananne. Kanaa booda koodii diitariin erga bannee booda inni asitti nuu dhufa. Isa kana maal jedhaa Laaraa aappii keessa jiraachuusaa cheekgoonaa. Sanaa booda wanti nuti goonu jalqaba duraa maanni PHP jennee artisan jenna. Artisan komandoo warri jedhaman diifooltiin jiru. Sanaa booda sarv artisan sarv yoo jennu sarvara keenya nuuf oongodhi jechuudha. Zaambii keenya erga oongoone booda isa kana gaafa sarv goonu direct local host jedhee HTTP keenya irratti isa kana irratti irraan godhaa. Isa kana kontiroolii fi gaafa kilik goonu direct browserii keenya default browserii nu bana. Kun fresh Laravel 12 frontii yookaan welcome page isaati jechuudha. Isa kana akkamitti arganne kan jedhu gara koodiitti deebinee haalaan. Laaraa aappii kan argachuuf interfeesii amma arginu kan argachuuf jalqaba duraa eenyu bira dhannee raawutii bira dhannaa. Raawutii bira welcome kan jedhu jira. Welcome kana keessa maaltu jira? Defaultii ta'ee welcome kan jettu view blade template jedha. Moo ishee kan konseptii kana bakka kanatti waan baay'ee keessa buufnee laalla. Jalqaba duraa as dhufnaa maal goonaa raawut jenna. Raawut jechuun istaatikiidha. Sanaa booda tuqaa kana kenninee geeti jennaanii asitti fakkeenyaaf as dhufeen iddoo kana akka PHP hard code yoo barreessuu barbaanne eessa dhufnaa? Fakkeenyaaf PHP keessatti public jennee asitti dhufee index.php kan jedhu kun faayilli kun edit ta'uu hin qabu gonkumaa. Namni kamuu edit gochuu hin qabu. Akkuma jirutti itti fufaa jechuudha. Yeroo piroojeektiin keenya ka'u eessa dhaqaa? Bootstrap.app keessatti rangodhaa. Akkasuma mantenaansiif wantoota garaagaraa asirratti wanti nuti edit goonu hin jiru. Fakkeenyaaf isa kana jira miti bakka kana dhufeen faayila tokko kireetuu gochuu barbaade niiw jedhee maal goona fooldara tokko faayila tokko asitti kireetan godha. Faayila maal jedhuun kireet godha hello.php kan jettu public foldarii kanarratti kireetaa godhu. Fakkeenyaaf isa kana jedhutti hiigoona sanaan booda faayila hello.php kan jettu kireetan godha hello.php. Sanaa booda ishee kan syntax PHP hard code kun traditional PHP syntax jechuudha. Asitti echo jennee syntax kan as keessa keenye hello
jennee gaafa keenya semiikolan gochuu qabna asirratti akkas goone sintaaksiin kun kan haardi koodii PHP jechuudha. Asitti dhufnee semiikolan jennee seef gaafa goona fakkeenyaaf amma isa kana bifa kamiin access godhaa as dhufeen // godheen hello .php jedhee access godhaa hello kan jettu naa dhufaa jechuudha. Amma garuu kun bifa old traditionally hard code barreessitu. Amma isa kana argachuuf ishee kan totally delete godhu bifa kanaan barreessuun hin eeyyamamu jechuudha. Laravel keessatti akkasitti hojjechuun hin eeyyamamu. Isa kanarratti maal goonaa raawutii kana bira dhufeen asitti dhufeen maaliin godhaa raawut jennee geet jennaan sana booda inni bakka kana jiru URL keenya relate kan ta'u hello kan jettu leenkaa sana koomaa godheen function callback function kennaa fi function jennee sana booda asitti kan inni nuuf deebisu maalidha return asitti maal goona amma akka duratti kan barreessine asitti dhufne isa kana bira dhufnee maal goona return hello jennaanii jechuudha. Hello kan jedhu barreessine ishee kan semiikolan kennuu fi qabna amma callback function kennudha jechuudha. Isa bifa kanaan erga qindeeffannee booda amma daataa keenya akkamitti access goona fakkeenyaaf route get hello function jennee save goona daataa keenya kan ammas dhufee gaafan hello kana balleessee maaliin jedhaan hello kan jettu inni access goona hello kan jettu nu dhufaa jechuudha. Isheen helloon tun eessaa dhufaa jirti ishee tanatu deebi'ee jira. Keenya cheenjaa godhu hello update godhu zan ishee kan gaafa save goonu hello update kan jettu asitti nu dhufti jechuudha. More wanna asirraa hubachuu qabnu maalinni general concept nuti beeknu asirratti daataan keenya kun kan dhufaa jiru eessayii return function deebisa. Inni kun maaliin callback function jedhama. Function ofiisaatii of waamu jechuudha. Kun immoo karaa URL browserii keenya irratti bakka ittiin barreessinu jechuudha. Suni kanaa booda immoo kun karaa tokko karaa biraatiin immoo template karaa ittiin render goonu jira jechuudha. Template yoo jennu view jechuudha. View'n kun immoo maaliif nu fayyada? Sisteemni keenya business logic fi presentation layer gargar baasuudhaaf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Business logic fi presentation layer. Kana jechuun fakkeenyaaf as dhufee akkamiin godhaa? Asitti route jedhee get jennee as keessatti immoo kanaaf asitti dhufnee maal goona? Hello jedhaani. Uumammaa kanatti maal goona? Function jennee kenninaa fi sana booda asitti return yeroo goonu string miti return qabu view return goona jechuudha. Kana booda ishee kanas return keenya maal ta'a? Return view jennee view'n keenya immoo maal include godha? Hello kan jettu. Hello kan jedhu blade template wayii achi keessatti uumuu qabnaa jechuudha. Eessa dhannaa amma view kana bakka kana dhufuuf folderri nuti deemuu qabnu resource bira dhannaa. Resource keessa view kan jedhu bira dhannaa. View keessatti hello.php kan jettu create goona jechuudha. File hello.blade.php kan jedhu create goona. Sana booda syntax PHP kaasuu qabnu PHP sana booda erga syntax PHP kaafne maal goona? Ibsuu jennee kaa'uu dandeenya. Akkasittis barreessuu dandeenya. Hello jennee barreessuu dandeenya. Akkuma kaawwanii jechuudha. Gaafa nas dhufee enter godha. Maal jedha? 404 with file. Sababni isaa maaliif akkas jedha? Ishee asii hoolaallee maal jenna? Hello jenna waatti dabalee. Zan ishee tan gaafa nasi kaasee save godhee peejii keenya kana dhufee refresh godhu direct
hello kan jettu nuuf fida jechuudha. Gaafa bileet tempileetis uumu bifa kanaan uumnaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti dubbise inni kun raawutii kan argate callback function maal deebise tempileetii kireet nuu godhe. Moor tempileetii bifa garaagaraatiin kireet gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf manasitti dhufeen harkaaniin kireet godhe. Komaandii yoo fayyadamuu barbaanne niw terminaaliin jedhaani fakkeenyaaf komaandiin view ittiin kireet goonu maalinni as dhufnee php artisan make view jennaani. View keenya kireet gochuuf make view test jennee gaafa intarkoon inni fidee eessatti kireet godha yoo laaltan ishee kan test kan jettu asitti kireet nuu godheera jechuudha. Div class jedhee test jedha. Asitti dhufnee nuti immoo koodii barreessina jechuudha. Hi h1 jedhee haa ka'uuti h2 more simple gochumaaf sun ilaalumaaf teestuma gochuuf teest zan h1 save goonee peejii keenya kan immoo dhufnee isheetan heeloo tana heeloo kan jettu tan gara teestitti yoo jijjiiree faayilitti gara inni itti deemu injiinii keenya san bileet tempileetii naa booda maal nuu fida test form kan jettutu nuu dhufaa jechuudha. Baay'ee isaa amma waan loojikii isaa hubattaniif tole yaada waa'ee tempileetii fi raawutii akkamitti akka wal dubbisuu danda'an. Inni xaanee jiru immoo maalinni erga isa kana hubannee booda akkamitti kontiroolarii kireet gochuu dandeenya kan jedhu haalaallu. Isaasitti stringii deebisaa jirru kana call function view ergaa jirru kan gara kontiroolariitti akkamitti erguu dandeenya kan jedhu haalaallu. Jalqaba duraa kontiroolariin barbaachisu kireetaa goona. Kontiroolarii kireet gochuuf asuma dhufnee maal goona php artisan make controller haa jennu sanaan booda post controller haa jennu post controller jennee akkasitti kennina. Post controller jennee kennine sanaan booda enter gaafan godhu maal godha inni asitti dhufee iddoo kanatti naaf uumaa jechuudha. Naa booda enterin godha olaaltan post controller kan jedhu fidee asirratti galcha. Kanaa booda wanti nuti hojjennu post controller irratti fakkeenyaaf function tokko create godha. Functioniin kun maal jenna public function indexaa jedhamu san waan barbaanne jechuu dandeenyaaf itti gitar view isuma duratti san haa kennuu fi test duratti karaa ofiitti kennine san asitti kennuu fi dandeenya. Sanaan booda san godha goonee isa kan gaafa dhufnee rangoon akkam ta'aa kan jedhu immoo iddoo kanatti deebinee yaalaallu. Isheen kun maal taati? Heelumaa taatu. Sanaa booda callback function keenya kun maal ta'a? Kontiroolarii ta'a jechuudha. Guutuunsaa gara kontiroolariitti jijjiirama. Bifa kamiin iddoo kana taagii kana fayyadamna. Sanaan booda post controller jenna. Post controller post controller keenya kana immoo asitti maal goona class kooma eenyutti deemu indeksii godha. Isheen tun koomaadha. Sanaa booda single quote or double quotes gochuu dandeenya. Function isa keessa jiru immoo asiinitti argina jechuudha. Jennee save goona ammoo isheen kun maal hojjette post controller kan jedhu asitti user statementii fayyadamna. Use app http post controller auto import nuuf godha jechuudha editoriin keenya. Kanaa booda ammoo gaafa irraan godhu exact isuma duraa sanaan deebi'ee argadha jechuudha. Refreshaa godhu yoo ilaallan heeloon keenya kun daataa keenya fetch godhee nutti argisiisa. Yoo erarii qabaate error nuun jedha. Erarii sana immoo waliin fix gochaa deemna jechuudha. Indeksiin keenya maal qaba kan jedhu immoo laaluu yoo barbaanne asuma koodii kanatti as dhufnee argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf ishee kana bira dhufnu daataan keenya poostii keessa maaltu jira? Indeksii jira. Indeksiin maal qaba? Tekstii of keessaa qaba. Ishee gaafa kiliikoon teest kontiroolaa. Bifa kanaan walitti hidhatu jechuudha isaan. Yoo ilaaltan maal jedha? Indeksii jennee indeksii kan jedhu dabaluu qabna. Index ishee kan index seevaa godhu sanaa booda peejii keenya refresh gaafa goonamu isa duraa sanuu deebisaa jechuudha. Refreshoon godhu test form kan jedhutti deebi'a. Test formiin keenya eessaa dhufe moor ofiisaatii walitti hidhata deema. Yoo ilaaltanam ishii kontiroolii qabdanii yoo garana buuftan garana si fida san ishee kanas qabee
go to direction jedhee iddoo sanitti nu geessaa jechuudha. Walumaa galatti wantoonni huban kontiroolarii akkamitti uumna kan jedhu dura raawutii irraa gara kontiroolarii irraa gara viyuu kun kominikeeshinii kee uumuu dandeenye jirra jechuudha. Amma wanti nu barbaachisu immoo erga isa uumnee waa hunda isaa fixnee gara daataabees kominikeeshinii yookaan akkamitti daataabeezii keenyaa fi siistema keenya kan walitti hina kan jedhu haalaan isa san uumuudhaaf jalqaba duraa garam deemnaa iddoo invi jettu bira dhannaa jalqaba yeroo kaan waa dubbannee ture. Invi kanarratti daataabees konnekshinii keenya dubbannaa jechuudha. Daataabees konnekshinii laayinii 23 kan jiru kana idiit gochuu qabna isaan kanneen. Amma nuti fayyadamnu MySQL dha. Not MySQL laayitii miti waan ta'eef asitti dhufnee MySQL jennaanii sanaa booda poostii keenya kana idiitaa goonu isaan kan haa kaasu comment goonaa localhost dha. Daataabeezii keenya Laaraa app DBA jedhuuni Laaraa app DBA jedhuuni paaswordiin qabu kan paaswordiin qabu username koo rootidha seevaa godha dhumateera. Isa kan erga fixnee booda maal goona daataabeezii keenya iddoo kan dhufnee ilaalla. Garam jira maagireeshinii keenya uumnaa jechuudha. Fakkeenyaaf poost moodeelii uumna. Poost moodeelii uumuu fi wanti nuti hojjennu iddoo kanatti koomandii kanarratti PHP artisan make model jennaan. Amma wanta gurguddaa sadi kireet gooneera. Tokko view controller fi moodeelii jechuudha. MVC structure isaa fineera. Gaafa isa kireet goonu eessa fidaa as keessa nu fidaa. Amma user moodeelii qofa jira. Kanaafuu goonaa asitti dhufnee post jenneen -m jenna. Postiin kun maqaa moodeeliiti. -m immoo migrate godhi daataa eessa fidaa waa lama hojjeta. Yaalaallu isaan kan eessa fidaa post moodeelii dursa moodeeliin galchaa sanaan booda migrationii kan asitti fidee tokko nu galchaa jechuudha. Isaan kan serious taanee haalaan waan inni hojjetu. Komandiin kun waan hojjetu jechuudha. Jalqaba dura moodeelii create godhaa post kan jettu. Sanaan booda immoo migrationii keenya maal hojjetaa create nu godhaa jechuudha. Sanaan booda isheetan interaa jedha asitti dhufee interii godhaa. Waan inni hojjetu argitanii post model post create godhee jechuudha. Yeroo tokkoon waan lama create nu godhaa jechuudha. Sanaa booda ishee kana bira dhufnee hojjennaa. Migration kana keessa seenaa database migration kan jettu post model kana bira dhufne. Post model keessaa ishee kana bira dhufnee ID qaba. Sanaa booda eenyu qaba kan biraa post table jennee table keenya immoo eenyu qaba string topic title yaa kennuu fi title Then title keenya string dha na double miti enchufna table string title erga kennine content jedhu subject jechuu dandeenya content bakka kunuun gaa sitti dhufne inni taanu immoo tokko wanti nuti kenninuuf eenyuun create ta'e kan jedhu san more ammaaf biraa dabarruuti userii daataatee goodan dynamic gochaa deemnaa jechuudha. Amma second title if content kan qabu yaa qopheessin then save goona boodan update gochaa deemna waan ta'eef erga isa fixnee booda maal goona asitti deebina PHP artisan jennee migrate jenna. PHP artisan migrate gaafa isa kana migrate goon waan argannu immoo ibsine haalaan eessa dhaqna localhost jennee sarvara keenya /php myadmin localhost keenya irratti PHP myadmin keenya waggaa banne daatabeezii nutti argisiisa. Daatabeezii keenya sana irratti waan qaban ilaallaa jechuudha. Yoo qabaanne Laaraa app hin qabnu waan ta'eef direct create nu godhaa jechuudha. Jeekan migrate godha PHP artisan migrate gaafan jedhuun maal godhaa iddoo PHP keenya kan dhufee nu gaafata confirmation nu gaafata. Daatabeezii kana create gochuun barbaada kan jedhu nu fidaa more actively refused jedha maal jechuudha MySQL serveriin keenya kaane jechuudha. Isa kan
Akkas goonee control clear then start haa godhu. Gaafan start godhu start ta'eera. More sanaa booda sababni duratti MySQL run ta'uu qaba jechaa turre isa kanaa jechuudha. Kanaa booda gaafa MySQL keenya run godhe inni immoo asiin dhufnee koodii keenya kan deebisnee ranaa goonu intaraa jedhuuni. Sanaa booda maal gaafata yoo ilaalle daataabeezii kan kireet akkam godhu na gaafata jechuudha. Sorry. MySQL kun ka'uuneetu isa kana waliin afur maaliif wanta akkasii mudata kan jedhu haala halluu ishee kun yeroo baay'ee si mudata waan ta'eef jalqaba duraa maal goona gara pirojektii keenya isa kana dhaabutti deemna. PHP keenya ni cufna. Sanaa booda eessa dhannaa bakkee zaampii keenya itti feene bira dhannaa. Zaampii keessaa immoo MySQL keessaa daataa kan jettu tana bira dhufna. Isheen tun akkuma jirtu taateessu. Sanaa booda ishee kana maal goona rename goona. Daataa underscore folder jedhamu then save goona. Deebisnee daataa biraa sun keessatti foldara kana keessatti create goona. New folder daataa kan jedhu foldara daataa jedhu create goona. Sanaa booda backup kan jettu guutuu ishee kan koppii goona akkuma jirutti dasaan koppiin godhadhaa. Iddoo kanaa jechuudha. Koppii then MySQL itti deebiin daataa nama uumesan keessatti paste godha daataa koodii kan paste goona. Hunda isaa erga paste goonee booda IB daataa kan jettu tan asirraa delete jedhu. Ishee tan delete gochuu qabnaa jechuudha. IB daataa delete goona. Then IB daataa keenya kana old file irraa fidu iddoo kanaa fidu. IB daataa kan jettu ishee duraarraa koppiin godhaa. Then fidee asitti immoo daataa kan jettu kana keessatti paste godhaa. Then dhufee zaampii koo kaasa. Kanuma kana qofa goona. Then gaafa ongoon daataan keenya amma nuuf hojjetaa jechuudha. Nuuf hojjeta then maal goona dhufee sarvara keenya restartaa godha. Nu hojjeteera. Then amma deebinee gara koodii keenyatti isaa deebinu. Asitti gaafas dhufnu maal goona PHP artisan agree jenna. Would you like to create it jedha. Maal jechuufi Lara applicant database create godhuu jedha. Yes create godhin jedhaani. Yes. Then create godhe agree godhe waa hunda isaa fixeera. Amma hollaallee dura hin jirtu gaafa refresh godhu garuu Lara applicant jettu setup database naannoo teebilii 10 qabdu nuuf dhufaa jechuudha. Teebilii 10 qaba isaan kan nuuf fidee dhufaa jechuudha database keenya. Then post kan jettu seefan postas kan jettu tan goone waa lamatti dabalan maal qaba title fi content kan qabu itti dabalan yoo ilaaltan title and content kan jedhu jira. Isaan kan erga guunee booda immoo wanti nu afu maalinni post model irratti wanti hojjennu tokkotu jira. Inni maalinni fillable content jedhaman jiru. Fillable eessa jira asitti dhufnee fakkeenyaaf fillable warra jedhamu. Sanaa booda asitti fillable as equal to jennee as keessatti kan itti goone title ittaansee immoo content jennee zan ishee kan samii lamboonaa ishee tan immoo protect jechuun hin qaba. Take out 11 then save goona. Yommuu moodeliin keenya onnoo qabaate itti daballaa jechuudha. Erga isa kana galchinee booda wanti hojjennu maalinni daataa keenya kan bileedii fi bileed templateii foormii wayii uumne foormiin sun immoo gara daataabeeziitti akkamitti daataa keenya galchuu danda'a. Akkasuma immoo daataabeezii irraa feechi gochuu akkamitti dandeenya kan jedhu haalaan jalqaba duraa fakkeenyaaf foormii karaa ittiin kireet goonu isa uumuudhaaf as dhufnee maal goona
PHP artisan make view jennee asitti maal goona yoo barbaadne achiin create gochuu dandeenya yookaan asiin create gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf fooldara tokko haa create godhu fooldara maal jedhu fooldarii create haa godhu foormii kan keessatti immoo create or fooldara post jedhu tokko create haa godhu postii san keessa immoo new kan jettu create haa godhu. Gaafas dhufnu amma view keessa seennee maal arganna post kan jettu arganna. Postii keessa immoo new.blade.php kan jedhu argannaa jechuudha. Ishee kan argannu. Inni kun immoo amma nuti wanta hojjechuu deemnu maalinni Laravel bileediidha waan ta'eef Laravel bileedii foorumii interfeesii create gochuuf kan ittiin deemu. Isa kana dursa maal gochuu qabna? PHP keenya kana bootstrap waliin inject gochuu qabna. Bootstrap waliin inject gochuuf wanti nuti goonu jalqaba dura gara browserii deemnee maal goona git bootstrap.com jennaani. Ishee kan akkamitti akka walitti connect gochuu jechuudha. Git bootstrap keenya online fayyadamna ammaaf hin download gootanii kompiitara keessan irratti galchuu dandeessu. Ani amma online fayyadama example kan jettu kanatti bu'aa ordooki keessatti buunee faayila keenya akkamitti akka argan fuunee galchinaa jechuudha. Jalqaba dura ishee lammaffaa irra kan jechuudha. Bira dhufna ishee kana koppiin godhaa bakkee ammaa kana fidee iddoo koodii ammaa kanatti bakka buusaa jechuudha. Control godhaa Control S goona sanaa booda iddoo hello jettu kanarratti foormii uumuudhaaf immoo garam deemna garuma bootstrap keenya dhufnee search goona form jennee iddoo kanatti search goona foormii kana gaafa search godhu naa dhufaa more disable form kan jettu kana filannee foormoota jiran keessaa isaan kanatu jira more foormii kana filadhu piikaa godhu koppiin godhaa zan fideen asitti pasting godhaa jechuudha. Iddoo kanatti pasting godhaa daataa keenya more garanaan immoo erga isa kana finnee wantoota argachuu qabnu maal hojjennaa weebitti deebinaa raawutii bira dhufnaa raawutii keessaa weeb kan jettutti yeroo tokko kilik goona kanaa booda as dhufee maaliin godhaa raawut jedhee get view kan argachuuf wanti goonu tokko post jennee slash create jedhanii or new jechuu dandeenya. Create kooma asitti dhufnee maal goonu post controllerii keessaa create kan jettu faayila create gochuuf deemaa jira jechuudha. Kanaa booda asitti dhufnee create jedhaani run search godhan post controllerii bira deemnaa. Post controllerii keessatti public function public function kanaa barreessuuf function creating keenya immoo eenyu return godha ilaallee return view eenyu return godha foldera postii keessa dot jettu return godha jechuudha. Ishee kan semicolon goone save goona amma as dhufee maaliin godhaa browserii kana bira dhufee iddoo Laravel keenya irraan itti goona kan raawutii sana booda post slash gaafa enter jedhuun foormii sana naa fidaa jechuudha. Bifa kamiin naa fidee yoo ilaalle amma post slash create kan jennee barreessine ishee tan jechuudha. Ishee tan asittiin barreessaa zan koppiin godhaa kanaa booda faayila bootstrap qabate kan naa fidaa jechuudha. Disable form maal kan jedhu ishee kana amma edit goona daataa keenya post new kana edit goona. Isa edit gochuuf jalqaba duraa wanti beekuu qabnu maalidha? Asaa dhufuuti more koodii keenya bifa kanaan nuti hin barbaadnu isaan kanan barbaadu kanarraa kaasuuf fiildi seetii kan irraa kaaseen daataa keenya more bifa salphaa ta'een uumuuf waan ta'eef isa kana kaafnee sanaa boodamne niitii keenya kaardii keessa galchuun barbaada. Class container is equal to jennee container zan div keenya immoo gara gadiitti cufaa
asitti dhufeen ishee kanas nan barbaachiftu maaliif optionii select gochuuf na barbaachisu hin jiru irraan kaasaa zan check boxii kanas hin barbaadu nan kaasaa kanaa booda ofii foormii keenya uumman input type zan maalidha contentiidha asitti dhufnee ishee kanatti maal jennaani content title jenna title title then input type id then input type title galchi jennani placeholder title save then div sitti cufnuu qaba close div input type tokko haala barasitti copy godhe sunti star godhu ishee tanaan maal jennani content jenna content then title content then ishee tana more save goone interface irratti waan mul'atu halaadha abuun kaawwan sirreessaa magaafa kana laal taayitiliin jira kontentiiin jira jechuudha. More isaan kana bifa garaagaraatiin bareessuu dandeenya CSS tti daballee bootstraappii keessatti foormota garaagaraa fayyadamaa kaardii fayyadamnee bareessuu dandeenya. Fakkeenyaaf ishee gara olii kanarraa kaardii mataarraa gadaasii yoo jennu jennee kilaasii kennaa fi zan kanaa booda asitti maal goona kaardii keenya kan PY marjintoota fooroon jedhee 4 irraa gadisiidha jechuudha. Bakka kana fudhattaala ilaaltan tootirraa agarsiiseera. Sanaa booda immoo as keessa seenuu maal goona action jennee gara deemsaan ittinaa URL taa'e URL keenya keessa dhaqa post slash or save yoo faayila qabaate barreessuu dandeenyu meetidii keenya immoo meetid fayyadamna seevaa goonu sanaa booda ishee kana immoo div biraa fayyadamnu kaardii keessaa class is equal to harkaan barreessutu gaariidha koppii gochuurraa A1 card then asitti dhufnee foormii irratti kaardii keenya cufnaa itti aansinee kaardii keenya kun seevuun godhee maal qabaataa kaardii qabaataa jechuudha. Ilaaltan kaardii kana godhatee gaa asitti kaardii kun waan card plus is equal to card header warri jedhaman isaa card header jennee more div class card header asitti cufee div konan cufaa sanaan booda asitti nan barreessaa jechuudha. Form kan jettu H3 then H3 konan cufaa as keessatti immoo jedhanii fi seevaa goona waan qabatu haala akkasitti. Kaardii heederiin foormii kana nu kenne sanaa booda immoo input warri jedhaman kun maal jedhamu kaardii bol jedhamu. Class card body jennee isa kana immoo foormii eessatti dhufna foormii akka cufanetti deebii jenna cufna. Kana booda kana seef gaafa godhamu boca horataa jechuudha. Yoo ilaaltan boca horatee jira jechuudha. Akka barbaannutti maneej gochaa jira jechuudha. Sanaa booda taayitilii keenya kan gara daatabeezitti galchuudhaa fi wanti nu barbaachisu waan gurguddaa sadii beekuu qabna. Jalqaba duraa foormii kan erga uumnee booda tookanii jenereetii nu taatu RF kan jedhamtu tookanii laaraabilii isaatii tookanii jenereetii godhee foormiin kun yuunik ID akka argatu taasisaa jechuudha. Sanaa booda asitti dhufnee deemu jedhanii neemiin keenya isheen tun kophaatti maal qabdi? Taayitilii jennaan maqaa of danda'e qabdi. Foormiin hunduu input fieldiin kamuu maqaa of danda'e qabu jechuudha. Neem jennee asitti maal kenninaa fi ishee kanaaf immoo kontenta jennee kennaaf kontenta. Kun erga kennine booda daataa keenya kan erga kan argannee meetidiin keenya kun taayipiin samiitidha jechuudha. Garam deemnaa? Gara foormii deemnee gara weebii deemnaa.
Week jechuun raawwatii jechuudha. Ishee tan raawwatii keessa week kan jettu bannaa. Sanaa booda meetidii keenya poostii goonaa jechuudha. Ishee tanaan raawwat geet jennee asitti kanaa booda iddoo kana dhufnee forward slash save post controller keenya gaafna. Zan kilaasii keenya erga kennanii booda ishee kanaan immoo maal jennaan store jenna. Store fankishinii nuti ittiin galchinu storeedha. Zan meetidiin keenya geetii osoo hin taane poostii jechuudha. Kan storii poostidha. Kanaa booda amma store kan jettu controllerii bira dhannee storii keenya create goona. Public function maal jennuun store sanaa booda stooriin kun maal qaba requestii fi requestii userii ergaa jiru qaba request san as keessatti dhufnee wanti amma nuti return goona maal goona jalqaba duraa validation jenna form validation validataa jedhuuni validate tokko uumu this or akkas goonee request validate zan as keessatti name title keenya maal ta'uu qaba jennaani require lingizii fi as lingizii kennuu fi dandeenya asitti immoo content required zan isa kan content jennee asitti saantifalaan goona. Kanaa booda poostaa jedhuuni isbabtuu immoo poostaa modeelitii olgeenya jechuudha. Ishee tanaan poostii tan import gochuun qaba. Asitti dhufeen post modeelii import gochuu qabdu. Upload gochaara post modeelii import godha. Kan asitti dhufee use app post modeelii import nu godhu. Sana booda post title is equal to request title semicolon post content request content then result is equal to post save conditioning save code gonna semicolon and about if result erga code asitti return alert gochuu dandeenya alert javascript kaasuu dandeenya isa kan erga argannee booda return redirect to return redirect return back gochuu dandeenya back with message pass goona fi success alert message jechuudha. Success else jennee asitti else return with error
Seef goona zan finneerraa jechuudha. Ammoo garana dhufnee asitti foormii kana yeroo tokko riqeeshaa godhu zan fakkeenyaaf kontakt kan jettu HTML elementii zan HTML element is very interesting content jennee samiit arguu gaafa isa samiit goo seef kan jettu hin jiru nuun jechaa jira. Isa kan haalaallu maaliif akkas jedha? Ishee kanatu rakkoo qabasi. Isheen tun tokko taate ishee kan irraa kaasee control seevaa godhuutii amma duubatti deebinee samiit arguu. Amma galcheera daatabeesii keenyaa laala. Yoo as ilaalu HTML keenya nuuf galcheera jechuudha, gara siistemaatti nuuf galcheera. Kanaa booda amma itti aansinee immoo daataa keenya asuma irratti dispilay gochaa deema. Ishee kana dispilay gochuuf maal goona? Foormii keenya kana biratti deebina. Iddoo kanatti jechuudha. Iddoo poostii kana biratti deebineet iddoo niiw kanarratti kireet bakka gochaa jiru kanatti asitti dhufnee daataa fi gara indeeksitti dabarsinaa jechuudha. Fakkeenyaaf dhawur liist irratti geessuu dandeenya isaan san as dhufnee liistii garasitti kool gochuu dandeenya yookaan ammaaf asumatti bakka kanatti haa deebisu. Kireetii kanarratti ni waa godhu yookaan fakkeenyaaf maaliin jedhaa poostas is equal to or asitti dhufnee akkas gochuu dandeenya. Amma isa kanarratti oduma kireet goonuu daataa jalaan argachaa akka deemnu maal goona? Indeeksii fi kireetii bakka tokkotti hojjennee jechuudha. Fakkeenyaaf isheetan riital view inni asitti maaliin godhaa? Post slash list jenna. Or dootis yoo ta'u ta'a asittis dooti godhanii isaan godhaa. Ishee kana immoo finnee asitti maal goona? Ishee kana immoo asitti finnee post is equal to post isaa jedhuun is equal to post find post on jechuudha. San ishee kana immoo asitti kompaaktiidhaan baasuu dandeenya. Compact jennee asitti posts as goona seef goona. Amma liist kan jettu immoo asitti dhufnee bileedii kana uumuu dandeenya. Akkamitti humna as dhufnee ishee kan or akkas goone akkuma duratti bakka kana dhufnee karaa kanaanis liist kan jettu uumuu dandeenya jechuudha. Or slash list gargaafan godhu liistii naa uufuma. Niiw keessatti liistii uume nuti kan barbaanne poostii keessatti liistii dhaanateef uumaa godhu. Zan ishee niiw tana akkuma jirtuutti fuudheen keessan galchaa liistii keessan galcha. Liistii irraan fidaa. Zan erga isa goonii foormii kanaa gaditti maal uumna? Class is equal to inni as keessatti kan haa jiru. Kanaa booda teebilii uumaa jechuudha. Teebilii uumuuf ammaaf koodii isaa salphaatti bootstraap irraa fudhanii bootstraap sarchi argamu teebilii. Teebilii sarchi gaafan jedhuun teebiliin kun hin dhufaa ishuma tanaan fudhanii godhadhaa. Teebilii kana immoo fideen koodii koo keessatti peestiin godha. Ishee koodii tan akkuma sanatti peestiin godha. Seevaa godhu amma iddoo kam nannaa weebii bira dha. Weebii biraa iddoo maal jennu post saa jennu. Postas jechuudha. Postas jechuun indeeksii keenya kan baasuu fi as dhufeen iddoo kanattiessiinitti postas. Zan foormii naa fidaa. Foormii gaditti immoo daataa jiran naa fidaa jechuudha. Kanaaf amma nuti gara daayinaamikiitti jijjiirra daataa foormii keenya ishee kam irratti hojjennaa? Foormii liist irratti hojjennaa jechuudha. Sanaaf jalqaba duraa wanti nu barbaachisu heedingiin keenya taayitiliidha. Taayitiliidhaan immoo
Koontantiidha. Koontantii ta'an immoo akshinii dabalaa jechuudha. Kanaa gadi kan jiru immoo TR kanaa gadi kan jiru tokko qofa nu barbaachisaa qabu. Hangasii dileetiin godhaa. Zan asitti dhufee iddoo kanaa kaasee foorichii nan eegalaa jechuudha. Foorichi foorichii qaba. Zan hoostaseen tun eessaa dhufte kan jedhuuf boodatti deemna. Ishee kan kategoonii keessaa galchuun kan fidaa as waramni hoosti jettu akka kaawwate goona. Zan ishee kan ammoo seef gaafan godhamu hoostas kan jettu tun maal isheenii ishee vaarabilii asitti paas gooneef ta'a. Ishee kan kompaaktiin kan paas gooneef jechuudha. Zan gaafa rifreesh godhamu isaan gara gadii kun badanii tokko qofatu ba'a jechuudha. Baay'ee bareeda. Zan asitti dhufnee amma teebiliitti deebinaa ishee kana maaliin godhaa daataa koo ayitireetti gochuu dandeenya. Si'a lama kenninaa fi luup jennaanii ayitireeshin jechuu dandeenya immoo hiirar jechuu danda'a. Ayitireeshin ayitireeshin gaafa jennu tokko nu kennu ishee kan immoo akkas goonee loop post content title zan kan ammoo post id title content save goona. Zan kan ammoo jenna href jennee href kennee fi amma ashaa godhutti zan plus btn sm waa jedhuun info isheen maalidha goona pesti goonii ishee kan immoo ishee kan maal goona danger seewaa godhu peejii keenya bira dhufnee haadha. Kanaa booda daataa keenya nu fidaadha jechuudha. Amma asitti dhufnee keenyaaf test one title then copy content to jedhee submitting godha. Then gaafa nan seef godha asitti na deebisaa jechuudha. Inni jechuudha daataa keenya bifa kana galmeessaa keenyaaf daataa is security jennee kenninaa fi seef gaafa goonu daataa keenya asitti nu deebisaa jechuudha. Ediitii fi dileetiin immoo bifa salphaa ta'een dileetii bifa amma kan dileetii haa hojjennu dileetiitti deebina. Kanaaf dileetii hojjechuuf as dhufnaa iddoo kanatti dileetiin haala salphaan dileet gochuu hin dandeenyu maal goonaa asitti forum kan jedhuumna batanuma goona deebiin ishee kanarraa haa qabiru namoota maal godhaa forum action music festival action naa booda isheen tun asitti URL erga URL
Isa kana dileet gochuuf foormii kan poost jennee miti asitti ID qabaachuu qaba jechuudha. Inni kun kan dileet ittiin ta'u ID qaba. ID sunis ni maal goona poost variable poostii sanarra ID goona. Zan meetidiin keenya maal ta'a? Meetid override goona malee amma meetidii keenya post goona sanatti. Meetid is equal to post goona curiosity zan kana booda foormii keenya irratti foormii naamna ishee tan immoo kilaasii kennineefiti d laayinitti deebisa. Kilaas d line kan jettu jirti. Inline d line kan jedhamu jira. Isaan san finnee garana deebisna. Zan batan jennaan. Type is equal to submit. Submit. Zan asitti dhufnee ishee kana immoo bataniin cufna delete jechuudha. Zan isa kana immoo type waan nuti fayyadamnu kilaasii kennini design goonaa jechuudha. Bootstrapidhaan. Class is equal to itn set itn danger jennee kenninaa fi gaafa save godhu ishee tan immoo deemee create godhaa jechuudha. Asitti dhufee koppiin godhadhaa. Isa kana koppiin godhaara. Zan weebii bira dhaqaa raawutii jala weebitti immoo delete kan jettu as dhufee create godhaa jechuudha. Raawutii jala raawut delete raawutii delete jedhu qabna. Delete kana keessatti meetodiin nuti paas goon isa kanaa jechuudha. Sana booda maal qabu irraa ID qaba. Asitti dhufanii ID paas goonaa fi asitti immoo post controller keenya kenninaaf jechuudha. Post controller sana asitti immoo destroy jedhama. Destroy. Kana booda isa kanaa booda maal goona erga isa kana geessinee destroy kan koppii goonee route controller biraadha. Asitti public function destroy. Public function destroy kan jedhu as keessatti dhufnee uumna jechuudha. Zan inni kun maal hojjeta? Jalqaba dura destroyin kun ID fidatee request qaba. Foormii useriin paas godhus jira moo ammaaf kan nuti kenninu ID malee. ID achi bituusan paas goona asitti. Zan asitti dhufnee maal godhu post is equal to post meetodii call goona post find by ID jenne ID kenninaaf jechuudha. ID asiisan asitti finnee paas goona isheetan asitti barreessinee sabni qalam goona post immoo maal goona delete goona isa arganne kan delete goona more kanaa booda erga isa arganne booda return back goona. Zan message yoo barbaadne barreessinaaf jechuudha. Success deleted success san goone save goone finni irraa jechuudha. Kan hojiin hojjetu amma dhufnee gara siistema keenya refresh godhuu jechuudha. Yoo yeroo qabaate dura yoo sirrii ta'e delete godhaa jechuudha daataa. Yaalaalloon gaafa kan delete gochuuf itti bu'u ishee tanatti gaafa bu'u delete godhee deebi'a jechuudha. Back waan hin jedheef maal jedhaa method post not support getting zan erroriin uumame kamii ishee tan hin furraa foormii list irratti kan uumne ishee kan asitti garuu override gochuuf qaba. Maal goona add jennee method maal gochuu qabna delete
delete kan jedhu paas gochuu qabna jechuudha. Baakaa jedhu zan refresh haa godhu zan delete gaafa godhamu delete ta'a jechuudha. Totally delete ta'a. Maal jedhaa deleted not supported made. Okay, alternated post delete post line and delete. Okay, let us make a shaken delete which one delete. Gonna then video content submitting goda value children then confirmation is that about graph click on confirm graph information is that season develop malgona issue can avera line which children line confirm the truth but I'm gonna graph and click on click to function to JavaScript and machine click Ishini tokko daballee maal goona on click kan jedhu asitti daballa on click event jechuudha return on click kana booda as keessatti immoo are you sure want to delete jennaan ishee kana immoo asitti fidee jechuudha. Are you sure want to delete jennee gaafanna userii yeesoo ta'e delete godhaa no jedhe garuu naabbata. Keenyaaf asitti deebinee refresh haa goonu peejii keenya kan gaafas dhumee isa kana gaafan click godhu are you sure want to delete okay on jedheen delete godhaa yes on jedheen no on jedheen garuu inni isaa jechuudha. Kanaa booda keenyaaf isa kan samiitaa godhu successfully added itti daballee immoo ishee kana soo fideemu post godhee amma asitti dhufeen odoon itti bu'ee error jedha. Zan bifa kanaan hunda isaanii editiifis bifuma kanaan hojjennaa jechuudha. Amma taansinee wanti ilaallu editii akkamitti hojjenna kan jedhu gaafa editiitti bu'u akkamittiif edit gochuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Isa hojjechuuf jalqaba duraa view create gochuu qabna. Maal goona PHP rt or sunan akkas godhee PHP rt san jennee miti asitti dhufnee edit jennaani san editii asitti nu fida. Editii keenya kan more kan maliistii fakkaatu finnee achirra galchina kopiin godhaa. Sanaa booda ishee kana fidee pastiin godhaa seevan godhaa gara oliitti ishee kan ishee add jennee fayyadamne foorichii kana ishee asii tana aadii kana maal goona editiitii jirraa jechuudha. Ishee gara asii delete kan jettu tan action asii tan immoo kana san isa kana immoo foormii keenya gara olii aadii san maal goona ishee tan update jirraa update save goona ittaansee ishee save jettu tan immoo post /update/ ishee kana immoo maal goona daataa keenya san asitti paas goona maal goona post id kan itti paas goona postii kana immoo keessatti paas gochuu qabna raawutii bira deemna weebii bira dhannaa weebii bira immoo asitti dhufnee raawut jennanii geet kun peejii kan argachuuf geetiin barbaachisaa isa kam post /edit kan jettu zan asitti immoo id paas goonaa fi kanaa booda post controller keessa galchinee asitti maal goona edit kan jedhu keenya kanatti submit lanaa godhu erga akkas goonee post controller bira dhufnee iddoo kanatti public function edit zan maal qaba id qofa qaba kun variable id paas goonaa zan return
view as keessatti maal goona return view keenya yeroo pass goonu wanti nuti pass gochuu qabnu maalidha postii keessa seenu edit then semicolon isa kana masitti finne dan hutti finna variable immoo post kan jedhu tokko kan id kana fiddu post controller ke post method ke find maal id da find goote shetan compacting as kuma or karaa arraytiin dabarsuu dandeenya karaa compactiin dabarsuu dandeenya more filatamaan compacting down to compact asitti post kennina jechuudha post save goona data fi amma ishee edit jettu san ni arganna jechuudha batanii san gaafa listii kana bira dhufnee ishee tan ammoo URL san kennina jechuudha ishee kan akkasumas URL kata data kanatti argannu part 1 irratti ilaalaa turre akkata direct view garagaraa maal akka fayyadamuu dandeenyu jechuudha sana booda asitti ishee kan double quote gochuu qabna single quote jechuun ta'u as keessatti sana booda URL jennee URL keenya irratti immoo single quote fayyadamna sana booda maal jennee post/edit slash jennee dot post kennee save goona kana booda edit gaafa click goon gara stile geessaa jechuudha yaalaan page keenya kana yaalaan as dhufeen amma page kan refresh godhuu iddoo kan gaafa refresh goon maal akka fidu laalla edit kana taabu test kan jettu sadaffaa kan jettu gaafa itti buu maal fida isuma kana kan fakkaatu share kan jettu posts kan jedhu jiru jedha more nuti kan barbaanne data keenyaaf posts isa sitti erguu qabna asitti akkasuma posts is equal to post controller post method ke ulile paasa goon semicolon azan asitti dhufne koona gooni maaliif lachuu paas gochuudha yes this save goona amma gaafa sitti erginu data kee success ta'a jechuudha immoo form update jennuun kan list irratti copy goonitan ishee edit tan ammoo sitti dhufne edit irratti form jettee form tan maal goona update form jedhuni it's form update form kun maal qaba batanii waan barbaanne kennuu dandeenya asitti ishee tan update jennee primary irraa gara info ta'a jechuudha kana booda update goona value asitti pass goona value jennee value is equal to double quote post small letter again post mark title then save goona isuma kana copy goone warra garagadiifis warra contentiifis yoo hedduus qaban beekama kan bitaa deemna jechuudha keenyaaf dhufee listing godha content jedha content save goona data keenya gaafa refresh godhu value qabatee dhufachu jeekan olaantaan value qabatee sanaa booda meetodiin keenya postii ta'ee ammoo asitti at jennee directly override goon jira san maal goona asitti put save kana booda erga isa goonee booda garam deemna post controller keenya ishee ta'u public function update hidden odoo akkasumaan request illee qaba request for ID as well as then dursa post bira find gochuu qabna post is equal to post controller irraa find ID pass goona
semicolon then post erga isa arganne booda postii keenya erga arganne booda title is equal to post title our request title is equal to request and title then semicolon post content request content semicolon then kana booda maal goona asitti maal goona postii keenya kan post variable kennaa fi post updates or save jechuu dandeenya. Save return back with variable dabarsuu fi dandeenya. Amma return back mana fitu as dhufanii return back to amma delete qofa jira. Sheetan ist update heading updating godha paste update kan jedhamu maal jedha post slash update injiruudha illaash maaliif injiru jedhe asaadhasnu update wajjin keebiradhasna sirriidha routing kennuufi fit route tools godha slowlies edit irratti kennine akkuma jirutti copy goona isa kan asiin copy godhanna zan waybi bira dhufni paste goona jechuudha. Kan asitti id kaas gochuu fi qabna kuma isa route controller post controller post controller then post controller keenya class kuma update erga goone seedumata semicolon goone kana booda update kana irra dhufnu data keenya gaafa laal edit nu gochuusa cheekaago asitti kana dhufee update jedhamu paste update maaliin hojjetaa laallee sheekan update godheera total content wajjif update jennu update gaafa godhe isa kan update na godhe delete on godhe delete godha jechuudha. Direct data kee delete godhe nutti argisiisaa jechuudha. Yoommoo ishee kana fudhatanii postas jennee fakkeenyaaf delete godheera goone isheen laraabin 12 jettuta edit gaafa goon fasan laraabin update jenna update zan gaafa update godhu sumarratti nutti argisiisaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Hundasaa biifuma kana hojjennee xumurreerra warroota hafanii fi immoo marsaadhaan fuul student management system guutuu isaa waliin laanna jalqabarraa kaafnee hanga dhumaa hanga deploymentiitti waan nu barbaachisu student management system develop goonaa jechuudha. Laravel fayyadamee kan akka hojjechuu dandeenya haala salphaa ta'een waliin laallaa hanga dhumaatti waan nu dubbaa turtaniif horaa bulaa deebanaa nagaan turaa baay baay warra hundumtuu chaanelii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa akkasuma viidiyoon kun osoo filamoo hiriyaa keessaniif share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Iddaan isin immoo isa dhumaa irratti wanti waliin laallu irraa market yeroo developer Laravel developmentii full develop gochuu eegal maal hojjetaa hojii akkamii argachuu dandeenya remote irratti kan jedhu Upwork irra seennee haalaan Upwork kan jedhu keessa seennee more Upwork irratti immoo hojii argachuu yoo barbaadan akkamitti developmentiin haala salphaa ta'een hojii argachuu dandeenya kan jedhu
waliin ilaalaa itti nagaafachuu dandeessu. Moor isa san fakkeenyaaf Laravel developer kan jedhu sarchaa goonu moor Upworkii akkaawuntii afuriin qaba. Afranii hojii jechaadha. Kun fireeshii tireengii kanaaf jedhee kan hin banedha. Isaan kanneen cheekaa goon Upworkii kanarratti jechuudha. Moor teesti goonee wantoota Laravel developer waan ta'e irratti waan hojii akkamii goonee Laravel developer jennee wantoonni sarchi goon yoo laaltana daqiiqaa 30 dura eeggaanan sarchi godhu kan Laravel and API developer kan jedhu $50 fixedidha. API develop gochuu fi beeka. Dhaabbatichi verify kan ta'e Indiyaa keessatti kan argamu. Invite odo implement apply goonee zan $50 argata. Maximum yoo hojjennu daqiiqaa 30-40 hojjenna projektii kana jechuudha. API development isa. Itti gadaasiin olaaltan Laravel developer needed for website issue solution isaan akkanaa kana irratti waan hojjennu qabu. Kanaan dura spending goone waan ta'eef fixed budget barbaadu looking for Laravel developer meeqa doolaara hourly kan nu kaffalan yoo laaltanam doolaara 25 hanga 47 jidduutti expertii hojiin nuti hojjennu as keessa detail description isaa hubachuu dandeenya. Baay'ee barbaadamaadha. Sa'aatiin kun immoo sa'a tokkoon dura olaantan asirraa sa'aatii tokkoon dura kan gallakkifamedha jechuudha websaayitiin Upworkii kanarratti. Laravelin baay'ee waan barbaadamuudhaaf jaalannee osoo hin taane anis waa'ee Laravelii kanan yeroo baay'ee irra deebi'ee treeningii isiniif hojjechuuf yaadu at least namni tokko follow godhe daataa kana sisteema kana keessa galee waan addunyaan jirtu kan akka ittiin argatuuf waan biraa osoo hin taane jechuudha. Kanaaf yoo laaltan amma baay'ee isaa hojiiwwan kunniin hojii baay'ee nu barbaachisan jechuudha. Laravelin kana salphaa ta'een hubachuu dandeenya. Wantoota baay'ee ittiin maallaqoota yookaan doolaarota hedduu ittiin argachuu dandeenya jechuudha. Upworkii qofarratti kan biraas jiru websaayitoonni garagaraas jiru kan Laravelin serious ta'an itti barbaadan jechuudha. Kanaaf Laravelin more serious ta'aa dubbisaa hojii keessa akka galtaniif wantoota baay'ee sarchi gochuun dagatinaas niin jedha. Horaa bulaa deemana nagaan tura. Bye bye. Marsaadhaan immoo baay'ee isaa waan serious ta'e waan yeroo dheeraa fudhatu waliin develop gochaa deemnaa sistema isa fudhattanii direct gara sistema hojiitti argachuu dandeessan akkasuma immoo portfolio keessan kan ittiin jijjiiruu dandeessan student management system or full school management system guutuu isaa waliin ilaalaa deemnaa hanga waggaa walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa. Bye bye.